Kun TV Oromiyaa magaalaa Toronto irraa siidha. Daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Toronto ashama akkam harka fuune isin jira. Qophii har'aa tirra isin qabannee dhiyaannee artistii beekamaa yeroo gabaabaa keessatti uummata Oromoo keessatti fudhatamaa kan argate artist Abdii Nuressaa isin qabannee dhiyaannee jira. Mee gara sagantaa keenyatti darbuun keenyaan dura sirba Abdii Nuressaa isin dhiyeessina achi booda walitti deebina. Galatooma. Biraan bariitee migirii daraaree joobii gamatti Obaata feenaan hin jedhiin barriisee nuufuu akka laatti Galaana nu gidduu jira yeeshakee nalleen koomati Waaqayyo buddeena hiraa jarjartee abdiin kuttati Biraan bariitee migirii daraaree joobii gamatti Obaata feenaan hin jedhiin barriisee nuufuu akka laatti Galaana nu gidduu jira yeeshakee nalleen koomati Waaqayyo buddeena hiraa jarjartee abdiin kuttatin Gaafaas jedhee waadaas galu garuu na dhuunfaa yeeshakee wal argaanii oolu Gaafaas jedhee waadaas galu garuu na dhuunfaa yeeshakee wal argaanii oolu Eegan Oromiyaatti ba'ee yeeshakee karaarra bu'ee onneen kojii dadhabee jiraachuu fedhiin kodhu'e Adeemeen alaala ga'ee yeeshakee kunoo biyyoormaa Akkan fedhee omnaaf ta'e si malee jireenyi cima Gammachuun na keessan jiru yaantaloo gachiise riibaan qabu Kankee makamii addiiruu komaaloo natti miikubaan qabu Na jaallatam na jibbite na eeggatam garaa ballatte kan koo garaanoo si malee jedhee na didee Na jaallatam na jibbite na eeggatam garaa ballatte kan koo garaanoo si malee jedhee na didee Kalloo bareedduu shurrubbaan dugdarra ciisu Yaaddoon kee gubee na fixee marrimaan nituu bareedu Ijuma koo dura deemaa bifti kee eessaan si fidu Hin argines nama ormaa akka kee natti bareedu Kullee koo kalloo bareedduu shurrubbaan dugdarra ciisu Yaaddoon kee gubee na fixee marrimaan nituu bareedu Ijuma koo dura deemaa bifti kee eessaan si fidu Hin argines nama ormaa akka kee natti bareedu Gaafaas jedhee waadaas galu garuu na dhuunfaa yeeshakee wal argaanii oolu Gaafaas jedhee waadaas galu garuu na dhuunfaa yeeshakee wal argaanii oolu Daawwattoota TV Oromiyaa ammaas deebi'eeqaa sirba Abdii Nuressaatiin akka gammaddaan abdiin qabaa duraan dursee obbo Abdii Nuressaa affeerraa keenya kabajaa asitti argamuudhaa fi maqaa TV Oromiyaatii fi daawwattoota TV Oromiyaatiin galata guddaan si eegja baqa Galatooma anis carraa kana naa kennu keessaniif baay'ee gammadaa hedduu galatoomaa isinillee Okay daawwattoota keenya amma gada Gaafiif Deebii Abdii Nuressaa isin dabarsuudhaaf mee dura Abdii Nuressaa eenyu uummata Oromootii akka ibsuu barbaada Mee ati echatti barattee echatti guddattee echatti dhalattee akkamitti muuziqaa gara muuziqaa kanatti akka deemte mee gabaabumaan naa ibsi ta'uudha ani iddoon itti dhaladhe magaalaa Jalduu gara aanaa Jalduu keessadha naannuma Amboo jechuudha namni baay'ee Jalduu beeka jedhanii namni guddaa qaba achitti dhaladhee ji'a 3 gara Finfinnee dhufe jechuudha Finfinnee naannoo Piyaasaatiin guddadhe afaan kiyyaa afaan Amaaraatiin hiike mana barumsaas ka Finfinneetti fixee jechuudha
walumaa galatti dhaloonni kollee baadiyyaa haa ta'u malee baay'inaan guddinni koo ji'a sadiiti jalqabee amma umurii 20 guutuudhaaf jedhutti Finfinnumatti ture achittis high school fixeen gara biyya kanatti dhufe jechuudha. Mana kamitti mana barnoota kamitti barattanii? TMS jedhuun Tafarii Mokonnin. Achitti barattee jechaadha. Okay, gaarii. Mee akkam gara sirba muuziqaa kanatti gara akkamitti mee akkatti dabartee mee eenyu fakkiisii ta'e yeroo sanii fi amma gara aartii kanatti seenuudhaan mee kana gabaabaan mee muuziqaa? Yoomi seene yoo jette bara 2001 bara 2001 seene bara san Minnesotaatti kubbaatu ture kubbaa deemaa ani kubbaa Oromoo gara waggaa 11 taphadheera ofii kootii fi bara duraa yeroo deeme sana artist Dr. Ali Birraatu foundation qabaa ture dur Birraa foundation ka jedhu achirratti argamnee leenci DC jechuun gartuu kubbaa miilaa kan Washington DC jechuudha otuma barbecue goonu kaani gruppiidhaan taa'ee jookee haasaa nuti immoo gruppiidhaan teenyee tiimiin keenya otuma sirbaa jirru ani nan sirbaan ture artist Ali Birraan dhufeeti eenyutu toora kana sirbaa ture jedhe jennaan Abdiidha jennaan Abdii sirba hin jaalatta taanaan sagalee gaarii qabda itti fufii sirbinaan jedhe achiiti gara DCtti dhufeeni Oromoo Center kan Washington DC keessa jiru achi keessatti ijoollee akka Dabalaa Gucheefaa akka Jaarraa Abbaa Garoo akka Abdurrahman ijoolleen baay'ee hin jiru turanii isaan wajjin walitti dhufnee baandii Oromiyaa kan jedhu asitti DC keessatti dhaabnee dargaggoonni akka iddoo biraatti akka hin deemne jennee seentara keessatti calqabne jechuudha. Achi keessatti kaan namoonni Oromoo Nabsee Saamaaru akka Boosisaa Ibsaafaa seentara achi ture isaan faana laalanii mucaan kun abdii guddaa qaba sagaleen isaa gaariidha jaalala Oromoodhaaf qabu dandeettii inni qabu fedhii inni qabu jedhanii isaan mootu na guddisee community ummadiisitu na guddisee jechuudha asitti jalqabee sirbayyuu. Abdii deebii gaariidha nulaatte ani waa baay'ee darbaa jira oduutiin gaafatiin atuna adeemsaa jira gaafii tokko an qabu yommuu hoomnutti biyya kana akkamitti akkaataa biyya kana dhuftemee biyya gara Ameerikaa kana meena ibsi. Biyya kana bara 1997 dhufe Oktoobar keessatti amma waggaa 13 fixee gara waggaa 14 keessatti jira jechuudha. Baay'ee jiraachaa jechaadha kanaaf jedha. Mee ati sirba yeroo sirba eegaltu sanii sirba eenyu jaalatta nama tokko mee sirba eenyu jatti yaadaati? Duraan yeroo akkumani yeroon biyya jiru ani sirboota baay'een dhagahan ture sirboota durii ka Abtoofaa ka Ali Birraafaa Tsaggaayee Dandanaa Zariihuu Wadaajoo Eebbisaa Addunyaafaa kan isaanii baay'een dhagaha garuu erga biyya kanaatti dhufee baay'ee sirba amma sirba Tsaggaayee Dandanaafaa baay'een sirbaa ture sagalee isaas baay'een jaalladha sirba isaa yeroon ani biyya jiru sirba inni sirbee tokko jira ture akkam biyya kana dhufee seentara keessatti yeroo nuti sirba calqabnu isa yeroo baay'een ka sirbu yeroo sa wajjinis hin deema mee isa sagal makeetiin amma maaliif hin jenne daawwasa ta'e yaabee jedhe mee sagal makeetiin amma sirbisaa Kamako tu nagane Kamako tu nagane Kamako tu nagane Kamako tu nagane Opolesi ko koreftina nakene Inarini al moromo arini maldabala opsi male kajeduga ya waka me ammo ani ummata Oromoo keessatti sirbike akka guddaati jaalatamaa kan ta'e ayyan latu kan jedhu waa'ee sanii me boonusiti me akkasuma immoo sagaluma keetii me akkas nu sirbiteeti achi immoo ani gara studio kana immoo single lakkisee yaa daawwatnu keenya akka laalu godha me ati seera sirbi suni namoonni baay'een Facebook irrattis YouTube irrattis yeroon argu namoonni baay'een seenaa
seenaa kee fakkaataa jedhani duraan dursee sirbi sun seenaa kiyya akka hin taane namoota baay'ee namoota saba Oromootiif beeksisuun fedha sirba sana kan katabee Dabalaa Guchee jedhama Minnesota kana jiraata nama baay'ee katabbii Oromoo irratti dandeettii nama guddaa qabudha dargaggeessa asitti yeroo ani sirba calqabu na wajjin baandii san nama calqabee keessa nama tokko kanaafuu sirbi sun ana wajjin eenyu hin qabu jechuudha seenaa dhugaa hin qabu kan katabees Dabalaadha hunda qabaates Dabalaadha ani sagalee dhumaan sagalee kootiin inni sirbe malee jechuudha so nanu watu unamummaa kooti sheena jaallattu kan dhabeeti nalaala waqatu shaggee gaarii tojiinsi fabaatu kan garaa koo rabbiin dhoowwatu unamummaa kooti sheena jaallattu kan dhabeeti nalaala waqatu shaggee gaarii tojiinsi fabaatu onne korraa ture kanan si jaalle ayyalala tumanke omnaaf gale yaro mada faisa takature ani sinna sheena jaallattu kan dhabeeti nalaala baqatu shaggee gaarii tojiinsi fabaatu kan garaa koo rabbiin dhoowwatu namummaa kooti sheena jaallattu kan dhabeeti nalaala baqatu shaggee gaarii tojiinsi fabaatu rabbi guddaan obsa nafa baay'isu Umnan kabe ofi tosinam bisu jalalaan siif qabu otoo ilaaltu abbaa horii tanaan kenna jijjiirtu ayyalaalatu shaggee ayyalaalatu waayo ayyalaalatu shaggee ayyalaalatu akkas na gootee otoon si jaalla jettu ayyalaalatu shaggee ayyalaalatu waayo ayyalaalatu shaggee ayyalaalatu akkas na gootee otoon si jaalla jettu jaalala koo wallaalte malee badhaadhumnoon dhufaa olee bubbulee eega horiin jaalarra si jaalee beenuu kan koo kan kee dhumni isaan tolee hiika jaalala koo wallaalte malee badhaadhumnoon dhufaa olee bubbulee eega horiin jaalarra si jaalee beenuu kan koo kan kee dhumni isaan tolee ayyalaalatu shaggee ayyalaalatu waayo ayyalaalatu shaggee ayyalaalatu akkas na gootee otoon si jaalla jettu rabbiin dhoowwatu namummaa kooti sheena jaallattu kan dhabeeti nalaala baqatu shaggee gaarii tojiinsi fabaatu kan garaa koo rabbiin dhoowwatu namummaa kooti sheena jaallattu kan dhabeeti nalaala baqatu shaggee gaarii tojiinsi
qabaatu onne korraa ture kana si jaalle ayyalaalaatummaan kee humnaaf galee yeroo maadaa fayyisa takka ture ani si dhaabu ishee rafinaa firee ayyalaalatu shaakee ayyalaalatu ayyalaalatu waayo ayyalaalatu ayyalaalatu shaakee ayyalaalatu isadha so amma kana booddee innis galata qaba jechaadha galata qabuyyuu isa wanta hunda fidee kanas nabira ga'e isadha kanaafu dabalaani galata guddaa fudhata kanaaf galata mee yeroo gara tokkotti dabarrammoo yeroo ammaa kana keessa aartiin Oromoo mee akkam guddate moo akkam akka yaada keetitti guddinni isaa an jedhu kee akkamii muuziqaan gara guddatee mee akkam waan mul'ate aartiin Oromoo guddatee moo hin guddanne dhugaa dubbachuudhaaf gaaffii ani akkan argutti amma ta'e guddateera garuu iddoo barbaadamuu san gaheera moo hin geenye yoo jenne ganaa hin geenye aartiin Oromoon amma yoo fakkeenyaaf yoo sitti hime agartee bishaan tokko laastikii keessa goote uraadhuma xinnoo ishee yoo itti kennite amma ishee hin coobdu beektame akkasi jechuudha aartiin Oromoon amma sirriitti gadi yaa'ee aadaa baay'ee qabna aartistoota dandeettii warri qaban baay'ee jiru guddinni ka yeroo ummanni sika cunqursaa keessa ka jirudha ummanni keenya kanaafu kana keessatti ijoolleen amma biyya keessa jiranii warri kana keessa akka bishaan coobdu sana warri coccobaa jiran hin jiru garuu galaanni guddaan duuba jira so galaanni sun yoo gaafa galakkifame yeroo sani guddinni amma garuu omaan jedhu xinnuma ijoolleen jiranis babaatuma jiru garuu guddinni barbaachisu sun jira jedhee dubbachuu hin danda'u inni sun rakkoo hunda qabaa rakkoo baay'ee qabaa aartiin Oromoo akka guddatu barbaada mee amma immoo gara tokkotti si deebisaa amma yeroo ammaa kana kan dubbatamaa jiru tokko hin jira waan tokko akkuma beekamu aartistoonni hundi biyya deemanii waan dhufes hin jira kan deemus hin jira mee kee ati biyya dhaqxe akkaataati biyya dhaqxe sanii fi mee biyya akkam fakkaatti akkaataatti deebitee dhufteesi mee waan dubbatamu tokko hin jira waa'ee sanatti waan tokko kaasuu barbaada mee waa san akkaataa ani deemee na gaafattamoo maaliif deemtee achi deemtee maal hojjettee dhamoo maal waan ani gaafachuu isaa akkamitti kaatee deemtee amma jedhu namni kun fira gaafachuu akkas ta'a rakkoo tokko qaba hin beekamu ati akkamitti kaatee deemtee achitti immoo maal akkamitti namaan qunnattee maal sirra ga'ee kana jechuudha fi akkatti nani deeme dursee kanan deemee fi warra kollaaroodhaaf akkuma jedhee gara waggaa 14 iddoo biyya kana dhufee gara warra godhe ilaalee hin beeku ani obboleetti xinnoon qaba obboleetti ani argee hin beekne armeen koo mana keenya keessa nuti shan keessaa 4 warra dhiiradha dubartiin hin jirtu turte yeroo ani biyyaa ba'u jechuudha inni dhumaa dhiira keessa jechuudha inni illee ammoo waggaa 14 yeroo ani biyyaa ba'u araasii ture armeen koo dubara argachuudhaaf baay'ee yaalteeti dhiira 4 deesse dhumarratti dubara argatte gammachuu guddaadha mana keenya keessatti isa kaawutuma aarra jedhutuma boru jedhu waggaa 10 isheen amma erga dhalatte jechuudha yeroo nasi achi telefoonatti bilbiluu ati dhuguma yoo obboleessa koo taate akkamitti waggaa 10 guutuu ani guddadhe waggaa 10 akkamitti dhuftee nan laaltu nan jetti akkuma jedhee warra koos achumaan firas laaluun dhaqee achi dhaqee namoota artistoota akkuma atillee jettee artistoota baay'ee achitti wal argeera namoota sirboota katabanii wajjin wal qunnameera kanuma ka biyyisi yeroo nani biyyaa ba'u fi amma wanta jijjiirame hin jira wanta immoo hin jijjiiramne wanta immoo gara duubatti deebi'ee immoo hin jira
wanti jijjiirame amma fakkeenyaaf yoo sitti danda'e iddoon itti guddadhe san yeroo piyaasaa naannoo Giyoorgis suni homaa jijjiiramni jiru. Safarri durii wanti haaromfamee jijjiirame tokkollee hin jiru garuma warra safara haaraa yoo deemte gara boolee kana yoo deemte gara qarqara kana yoo deemte safara haaraa uumamee jira daandiin haaraa hin jira isarraan kanafe wanta ambiraa ammoo Finfinneen ijoollee amina nama baay'ee sabni baay'ee akkam akka jedhu sabni baay'ee keessatti bakka hundaadhaan dhufe baay'ee jira nama baay'ee jira nama amma Finfinneetti yeroo nuti ijoollee baay'inni nama amma daandii irratti nama baay'ee nagaru amma garuu iddoo feete yoo deemte nama baay'ee jira hundumtuu gara Finfinneetti dhufa Finfinneetti dhufa namni baay'een gara Finfinneetti dhufa namni baay'eedha Finfinnee keessatti baay'ina namaati inni immoo ka warruma baadiyyaa jirutu gara magaalaa dhufaa jechuudha warri baadiyyaa jiru rakkoo jira akkanaan argutti isaan siin jedhi isaan si gaafachuun afaan deemaa yoo ture fudhattee mee ati rakkina just ummata Oromoo keessa kan jiru akkamitti gara Finfinnee kana namni akka baay'atee gara naannoo Oromiyaa keessa hoo deemtee ilaalte akkamii rakkinni ummata Oromoo ummataa fi dhugaa dubbachuudhaaf wanti jijjiirame tokko hin jiru kana yoon jedhu maalidha ani baay'ee gadi fagaadhee gara baadiyyaa hin deemne garuma hamboo kana deeme baay'inaan warri koos baay'inaan achi jiru sila ta'eef kanaafu gara hamboo yoo dhaqu baay'inaan lafti Oromoo dur kan hin jirre amma abaaboo kana faa maalifaa baay'ee dhaabbateen argaa naannaa Finfinnee sunis akka jiramiti amma gara sabbata faa yoodattu gara hoolota faa yoodattu gara qaaqii faa qarqaruma Finfinnee kuni baay'inaan industrialized ta'eera. Ummata Oromoo lafumarraa kaasanii lafumarraa saamaniiti isaaniif kenne jecha lafti dur ka qotamaa ture har'a garuu industrialized ta'ee jira. So inni maalidha namoonni gara magaalaatti dhufaa jiran kuni jarra achirra buqqeetu gara magaalaatti dhufaa jira. Rakkoo ummata Oromootis yeroo ammaa kana lafa isaanii mootummaan gurguraa jira. Ummata Oromoo rakkisaa jira. Isaan jedha rakkoo ummata Oromoo ijumaan agartee jechaadha. Dhugaa jira maali amma kuni anillee yoo jechuu baadhe it's clear wanti waan argamu wanti ani dhufee kan gabaasaa kennu miti addunyaan ka argaa jiru gaariidha akkanumatti muumee artistoota achitti wal agartee jirta so mee akkam waan tokko dubbatama interviisii godhanii ture jedhanii interviisanii irraa mee wayila interviisanii irreeni antireen nageenye warri agaa'es natti mee interviisan mee akkaataa interviisuun itti goote mee natti mee eenyu af gootee akkam televizyina ammoo reediyoodha akkam waan kana mee addaan baasii nutti amma wanta baay'eetu wanta nani namoota irraa dhagee namni takka erga nani biyya kana dhufee personally anatti bilbilee kana maaliif gootee kana akkamitti gootee maali namnaan jedhee hin jiru ani otoo asiin deemini namoota guguddoo qabsoo Oromoo keessatti jiranii karaa adda addaatiin isaan wajjin haasa'in dhaqe garuu yoo achi interview godheera reediyoodhaa fi televizyiniin na barbaadanii turanii garuu ani televizyinatti dhiyaachuun barbaanne reediyoodhaaf interview kenneera interview kenne keessa yoo rabbi jedhee guyyaa tokko interviewin sun an harka gahaa ta'an beekamu isuma amma sitti mee kanan isaanitti illee hime maalinni nami tokko waggaa 14 booddee gara biyya deebi'ee dhaqu maaltu jijjiirame maaltu jira naan jedhanii kanuma itti mee iddoon ani itti dhaladhee guddadhee jijjiirama hin argine garuu gara akkuma sitti mee gara naannoo Boolee CMC qarqara Finfinnee garuma naannaa sana yoo deemtu buildingin haaraan hin jira daandiin haaraan hin jira kanatu jira garuu immoo jedheen akkuma isinitti mee baadiyyaadha namni buqqaa'ee gara magaalaa dhufaa jira
Kanaafuu danda'amnaan baadiyyaatti uummata san gargaaruun gaariidha. Maaliif biyyitti kuni ikonomiin ishee kan dhaabbatee jiru qotisa irratti. Yoo qotee bulaa lafarraa kaaftanii lafarraa fudhattanii akkanumatti akka baay'ee. Yaa akkas lafarraa fudhattanii illee jechuun kan hin danda'amu. San biyya kana keessatti garuu yoo qotee bulaa sirnaan isa jala deemnee yoo wanta isaan barbaadan gochuudhaa baanne ikonomiin biyya kanaa kufuu danda'a. So kanani dubbadha jechuudha reediyoon irratti. An biraa immoo yeroon ani walgahis ta'e amma walgahii tokko irratti deemeen ture. Walgahiin sun maalidha? Akka anan nawaamanitti waa'ee guddina eenyutti waan kana walgahii sana ayyaame dhugaa dubbachuudhaaf boodii isaan beeku. Garuu xalayaadhaan nama maqaasaa irraafadhe individual eenyu sana erge jechuudha xalayaa. Xalayaan sunis waa'eema artii Oromoo irratti dubbannaa kan jedhudha. Artistoonni achi keessa jiran kaa viidiyoo sanii yoo laaltanii Tsaggaayee Dandanaa fa'aa, Caaluu Hundeessaa fa'aa, Jaamboo Jootee fa'aa, Abbuush Zallaqaa fa'aa, ana dabalatee namoonni kaanis jiru. Waa'eedhuma artii irrattidha kan ani waamamee jechuudha. Akkuma tasaa walgahii kan yaamame sa'aatii 2 akka biyya san Itoophiyaatti ganama cireedhaaf na waamanii jechuudha. Ani immoo akka biyya kanatti yaadeeni sa'a 2tti naan jennaan sa'a 2 kanatti hin deemne. Yeroo ani dhaqu walgahii dhume daqiiqaadhuma 5 illee ani walgahii san keessa hin teenye jechuudha. Amma yeroo ani achi ga'u waa'ee misooma Oromiyaatu dubbatama. Jennaan keessummaa abdiin keessummaa keenya ture garuu ka sa'aatiin jalaa dhaheeti amma dhufuu sa'aatii mee abdiin waa haa jedhu jedhan. Maaliin jennaan waa'ee misooma maalidha jennaan. Waa'ee kun amma waa'ee misooma duraani artisti jedhaniiti achitti yaamanii achi booda gara ani achi ga'ee dubbiin haraan ta'e waa'ee misoomatu haasa'amaa jira. Jennaan Hacaaluun fa'aa Tsaggaayeenis dubbatee Abbuushinis dubbatee Jaamboon fa'aas dubbatanii isaan waa'eema misooma jedhamee warri sirbaaf waamamu warra murtaa'edha. Nuti carraa kanan argannu feerii miti wanti sirbaatanii jedhanii dubbatanii mee ati waa'ee misooma Oromiyaa maal jettaa jedhanii anaan. Jennaan ani exactly wanta jedhe maali yoo dhuguma misooma Oromiyaatiif wanti ta'u yoo jiraate ani akka nama tokkotti waan gumaacha. Eessayyuu taana garuu dhuguma moo dhugaa miti. Dhugaa yaa kanaaf jedhu dhugaa taana yaa. Ani dhugaa taanaan achi dhiisitee asittuu wanta dhugaa hin taaneef hin hojjedhu ani. Yoo dhuguma hawaasa Oromooti Oromootiin gargaaraa taanaan nan hojjedha. Garuu dhugaa fi dhara ta'uu isaa nan amana moo nan amanu. Wanta achi keessa deemaa jiru dhugaa akka hin taane nan beeka. Kanaaf jechaati systematically gaaffii tokko deemuu always fuuldura ta'uun xinnoo rakkisaadha. So ani immoo mansi jedhe otoo waa'ee misooma irratti haasofnaa kootu naan jedhanii jiraatan ani deemu. Kanaafuu jedhee bidiroota asii gaafadhe waan suni waamichi godhame eenyurraa kan jedhe sani kanaafiin. Ani badiisaa dhugaa dubbachuudhaaf badiisaan beeku. Garuu maalika ani Tsaggaayeen fa'aa maaliin fa'aa Hacaaluun fa'aa baay'inaan namoonni baay'een achi keessa jiru warra artistoota ani wajjin qunnamee yeroo baay'ee waa haasa'u isaan wajjinan dhaqeenis jechuun isaan eenyu jedhee bilbileen eessa jennaan iddoo sanatti mani jechuudha. Ani kophaa kiyyan deemeeyyuu maaliif ani narra afaan ture yeroo sana. Amma artistoota hundumatu argame achitti. Like fakkeenyaaf akkuma sitti mee Tsaggaayeedha, Jaamboodha, Hacaaluudha, Abbuush Zallaqaadha warra artistoota kana turan. Warra yeroon itti tolteet argame jechaadha. Yeroo hundaa televizyiina irratti argamu yeroo hundaa argamu yaa isaan yaa. As waan gaariidha. Amma amma reediyoo kamiin kan gaafate? Achi reediyoo 3 tokko kan Itoophiyaa reediyoodha kan afaan Oromoo. Tokko reediyoo Faanati kan afaan Oromoo. Tokko immoo they have FM FM just personal
Hai gaariidha. Waan ati dubbatte kaa hundumaa sitti uummatee amma uummanni Oromoo daawwattoota TV Oromiyaa waa'ee kana akka clear ta'etti akka isin gal natti fakkaata. Isarratti waan tokko tokkoon argee jira Facebook irratti waan tokko tokko laalee jira. Anis Facebook irratti argee ana uummanni Oromoo ana duuba jira akka waan tokko tokko dubbatamaa jira achirratti mee waa'ee Facebook irratti ka'esanii mee yaa kanuma wajjin wanti wal qabateedha. Maalinni ani waa tokko yoo duraan dursee ani sirba uummanni Oromoo akka naaf beeku wanta barbaadu maalidha. Ani nama tokko biyya dhaqee yookiin immoo biyya dhaquu kiyyarraa maallaqa argachuu yookiin immoo maqaa argachuu yookiin immoo Abdii Nuressaatiif waa saantiba cabduu buusuudhaaf miti kanani dhaqees kanas hin godhu. Maalinni saantimaaf yookiin immoo ofii kootii fotoo ta'e ani seenaa kiyya akkuma isinitti meetti Finfinneetti dhaladhee guddadhee durumaanuu sirba Amaaraa sirbee kan uummanni Oromoos ka Amaaraas kaanis ka bitu sirba nan baasuu danda'a otoo karaa maallaqaan xiyyeeffadhe jechuudha. CD kiyya isa calqabaa baasee ammaan tana mana kiyyatti gara CD 700 jira. Uummanni keenya dhugaa dubbachuudhaaf CD nurraa hin bitu. Garuu yeroo nuti waa takka kas deemnu nu qeequudhaaf always qopheedha. Ani nan fudhadha isa. Maaliif otoo na jaallachuu baattanii otoo na jaallachuu baattanii waa kana naan jedhan. Garuu immoo agartee maal seete namni tokko yoo ani amma CD lamaffaa baasuudhaaf hin jira. Garuu maaliif hin baasa? Silaa baasee uummanni narraa hin bitu. Silaa CD 700 mana taa'ee jira. Kuma 2500 print gochisiise kan CD deemee kan maallaqni isaan dhufne baay'ee jira. Bakka kisaaraa dhufu. Rakkoon kun irreedha. Abdiin biyya dhaqee maaliif dhaqa? Maybe yoo isaan maallaqa hodhuudhaan jedhanii maallaqa saniif jedhe yoo dhaqee ani amma minaalbaat. Waan akkas jedhanii isaan akka kaanitti namni asii yoo nurraa bituu baate maal goona? Sagalee ani amma asitti akkuma jedhe 7-Elevenis ta'u McDonald's ta'u qarshii 5 ta'u qaxaramee jiraachuu nan danda'a. Yoo badee akkasiin hojjeta. Akkas hojjeta. Amantii kee. Qarshii dhageetti jijjiiruu barbaadu. Ana kanaa'uun jedhami. Kanaafuu wantan biyya dhaqee fi ani ofii kootii waa hojjechuu yookiin immoo biizinasa banuu yookiin immoo waa tokko fotoo hin ta'ini ani warruma kolaaluuf hin dhaqee maaliif dhaqxaa warri sun immoo akkasitti haasa'aatii achi maaliif dhaqxaa maal yoo jedhanii yoo na hidhanii yoo na garafanii ana kan nama isa tokkoffaati isa calqabaatiin Oromoon meeqa ajjeefamaa jira garafamaa jira. Kanaafuu wanta nani sodaadhu hin qabu jechuudha. Dhugaa hin qaba. Dhugaa inni haasaa jira. Kanaaf jetta uummanni Oromoo ana dura jira namoonni asii waa haasa'an jira. Na duuba namni baay'ee haasaa dur warri na bilbilanii na wajjin haasa'aa turanii amma xinnoo ishee warri mummuufatee jira. Ta'us naani dhufanii maaliif deemu? Kanaaf clear godhuu barbaada amma daawwattoota TV Oromiyaati fi daawwattoota kana TV kana daawwatan hundaafuu waa'ee kanaaf akka clear godhuun barbaada anis yaa. Anis akkuma jedhani saba koon jaaladha nan kabajaa isaanis jaalalaanaaf akka qaban nan beeka. Warra moo yoo karaa adeemsa kiyya warri muufatan yoo jiraatani ammallee clear haa ta'uu fi ani yoomiyyuu taanaan ani biyya dhaqee sanirraa waa buufachuuf maali miti just overall information of uummanni Oromoonis keessumattuu warri North America keessa jiru baay'ee beeka. Yeroo jeequmsa abaawoon yoo dhufu yeroo iddoo adda 2-3tti baqaqu artistoonnis yeroo 2-3tti deemanii ana qofaadha kan achiis nanne tokkummaa Oromoodha jedhee kanaafis kan dhaabbate. Ammallee taanaan opiniyoorraan kan hafe organizationii Oromoo baqatee kan haala jiruudhaaf yoo kottu sirbi yoonaan jedhan kottu kana gumaachi kottu walgahii maali yoonaan jedhan nan dhaqa. Ani kan saba Oromooti kan organizationii takkoo miti yaanni koo akkasiidha. Namni hundi akka naa hubatu kan barbaadu isa. Maaliif tokkummaan barbaada Oromoon akka tokkummaa barbaada Oromoon akka mirgasaa kabachiisuun barbaada. Addaan baqaqnee garuu addaan deemnee wanta nuti finnu hin jiru.
kanaaf kana naa hubadha. Deebii gaariidha. So tokkummaa hamba ani dubbachaa fa'ee Facebook masarratti ni ala picture tokko argee jira. Picture an argee sun suuraan suni artistoota amma yeroo ammaa kana yeroonis itti taatee yeroon addunyaa kanarratti akka hundumtuu daawwatu TV irratti yeroo hunda ba'anii yeroo baaka ani tokko artistoota tokko narge akka artistii Zarii wadaajoo akka adnaa fa'aa nagarre mee suuraa sanarratti mee akkam isaan arguun barbaanne moo isaan akkam isa magaalaa keessa jiru jiraatan moo akkam waa kana mee magaalaa agartee ka namni amma fakkeenyaaf adnaan wajjin jaamboo jootee maybe allama yoon arge adnaan wajjin garuu torbaan sadii caalaa adnaan wajjin turre. Ammoo suuraalee mana isaa dhaqee kan ijoollee isaa mucayyoo isaa wajjin haadha warraa isaa wajjin kan kaanillee hin jira. Inni sun akkuma tasaa tokkoffaa ana miti kan achirra godhe. Nama achi keessa tureetu suuraa sana achi keessa nama kaasetu Facebook irra kaa'e irra caala. Adnaan wajjin wallaa jechuudha adnaan wajjin. Ijoollee Zarihuun Wadaajoo ana dhiisiti adnaan faayuu hin argani adnaan dubbisee Zarihuun arguun fedha maal jennaan Zarihuun arguun xinnoo ishee rakkisaa ture jechuudha. Sarraan kanaaf ani Zarihuun sirba isaa ana malee biyya kana keessatti sirba Zarihuun sirbuyyuu hin jiru. Sirba isaa isteeji irratti nan sirbaa oma rakkoon qabu nan jaaladha isa yaabchis my favorite. Egaadha kanaaf jechaadha malee barbaadne hin argamu jechaadha. Video ke tokko irratti mee waa'ee video tokko kanatti kan biyyatti hojjetame qabda. Yeah, I mean inni biyyatti ka hojjetame warri hojjete asii fi biyyatti hojjetame videoon. Achirratti ijoolleen xixinnoo daa'imaan lama warri jiranii isheen tokko sababa naan yaasii achi deeqee fi isheedhaaf obboleetti keessa. Mucaan isa daa'imni achirra jirus obboleessa kooti. Mucayyoon ishiin akka kaadhimaa kootii taatee hojjetteesi mucayyoo eessuma kootiiti. Kanaafuu viidiyoo warra kootiiti warra faamilii kootiiti jechuudha. Isaan achitti waraabamanii ani immoo asitti waraabame sirbumti waa'eema wal argaan hin oolu jedha sirbi. Birraan bariitee bigirii daraaree coobii gamatti waa'eema ijoollummaa jaalala ijoollummaa agarsiisaa warri erga guddatanii booddee haala tokkoon warri addaan ba'anii san agarsiisa. Viidiyoon sunis akkasitti qophaa'e jechuudha. Kaan biyyatti qophaa'e kaan immoo asitti qophaa'e akkasitti yeroo edit goonu walitti fidne jechuudha. Isa gaariidha. Walaloo keessa haa sirba keessa eenyu namni barreessu anduratti natti sun hin jira. Akkasuma namni biraan jira walaloo keessatti ofii immoo ati walaloo baaftee an barreessite hin qabda sirba keessatti. Baay'inaan sirba koo CD kiyya tokkoffaa irratti tokkuman qaba. Isarratti sirba afur dabalaatu na barreesse. Achirraan ani ofii kootii sirba sadii barreesseera. Kaan immoo sirboota aadaa fi namuma naannaa adda addaarraa sirba Jimmaa mucaa hiriyaan kiyya Saafii fi Jaarraa Naadiyaa warra jedhaman warra Jimmaa isaantu sirbuma aadaati. Sirba Arsiis Abdulqaadir warra Waashee faamilii warra jedhan hiriyoonni kiyyaas hin jiru. Sirba Booranaas sirba durii namna Booranaas kaasee kanaa kennee sarraa yoomichi godheen sirbee amma danda'ee sirboota adda addaa sirba aadaa sirba shaggooyyaa immoo mucaa Ayyuub jedhamu Minnesotaa jiraata. Mahammad Sheekaa wajjin walaloo isaa naa qindeessanii isa immoo na sirbee ani immoo sirba waa'ee qotee bulaa fi waa'ee durbee baadiyyaa ka jedhu ofii kootiif hin katabe. Kan namoonni na gargaaru community na gargaara jechuudha. Hojii sun hojii kiyya qofaa hin turre hojii nama baay'eeti. Gaariidha. Mee addunyaa kanarratti akka beekamu immoo artistoonni addunyaa jijjiiruudha biyya ofii jijjiiruudha waa guddaa hojjechaa jirra. Mee amma artistoonni qabsoo keenya kanatti qabsoo uummata Oromoo yeroo ammaa kan keessa jirtu hin beektaa qabsoo kan akka qabsoon tokkummaan akka deemu sani artistoonni Oromoo maal godhu jettaa ati ofii keetii immoo mee gara tokkummaa kana uummanni Oromoo biyya abbaa biyya akka ta'anii fuuldura akka
hamlee guddaa argatan jette mee ati maal yaadda waa kanarratti? Waa'ee gaaffiin keessatti naaf hin galle dhiifama. Gaafiin kee maal seete amma addunyaa kanarratti akka beeku artistiin paawara guddaa qaba. Amma ati qabsoo kana meema baay'ee akka hojjettinan beeka amma fuulduraafis akkamitti hojjettamee artistoota kan biraatii fi maal dabarsitaaf akka qabsoo kanatti? Ka akkuma isin jedhe nuti ka ummataati. Yeroo uummanni rakkatu rakkoo uummataa hiyyina. Yeroo uummanni gammadu gammachuu uummataa hiyyina. Kana keessatti aadaan akka hin banne aadaa tokko aadaa gaarii san faarsina. Yeroo gaddaa waa'ee gaddaa sarbinaa so ani akka artistittis ta'e akka Oromoo tokkotti aartii kana keessatti wanta nuti saba kanaaf dhiyeessuu nurra jiru sabni keenya nurra wanta baay'ee eega. Nus gurra nuuf kenna. Wanta saba kana guddisu jechuun maayini yoo nuti tokko taane hin guddanne. Yoo nuti tokko taane iddoo tokkummaan hunda iddoo ga'uu barbaannu hin geenye. Kanaafuu ammas taanaan tokko taadha. Tokko ta'an immoo ergananii nationalist Oromoo ta'ee waa'ee Oromoo kana jala bu'ee ergan dhaggeeffachaa calqabee erganii sirba calqabee waa'ee tokkummaa bara baraan hin dhageenya namni baay'een hin haasa'a garuu gara hojiitti jijjiiruutu rakkoo ta'e jira. Ammallee dhaamsi kiyya guddaan maali? Ani akkuma isin jedhe Finfinnee keessatti yoon qaladhee guddadhu warra Amaaraas Tigrees warra hunda wajjinuu associate godheen guddadhe. Yeroon dhufee immoo qabsoo kanaafis gumaacha godhuudhu Oromoo hundaan ija tokkoon ilaala. Ani ati Hararii dhufi, ati Arsii dhufi, ati Boorana ta'e, ati ani Oromummaan. Amma nu keessa garuu kan argaa jiru hojiin baay'een kan hojjetamu it's click by click. Sigalee click yoo isin jedhu ati yoo projectiin tokko yoo dhufe projectii sanaa fi warra ati beektu akka projectii san marsan goota malee warra dandeettii qabanii miti. So kuni jiraannaan nuti irguu ga'uu hin dandeenye. So rakkoo san furmaata kennuudhaaf Oromoon hundu mana isaanii bahaniitu hojii sanarratti qubbaa'uu qabani. Garuu yoo maatii hiriyoota kee dur wajjin baratte faa yoo ta'e yookiin immoo olloota kee durii faa hin barbaada taanani rakkoodhaaf furmaata fidaan jirtu. Rakkoodhuma san calluma jettee borcaa jirta. Kanaafuu garaa qulqulluudhaan jaalalaan waa tokko hojjechuudhaaf nama dandeettii qabu nama fedhii fi ogumsa isaa qabu tootti finne tokko suuta jedhee aadaa akkasii otoo barre gaariidha. Gaariidha. Kan biraamoo gaafii amma uummata Oromoo keessatti akka beekamutti ayyaana guddaa jira. Ayyaanni guddaa kun ayyaana Irreechaati. Yeroo ammaa kana Thanksgiving warra jedhan kana warra alaa kanarratti waan kun uummata Oromoo keessatti isa guddaadha. Oromoo keessatti Kiristiyaana Musliima waaqeffataadha hin jedhu ayyaana Irreechaa kan qabu. Mee waa'ee amma ayyaana Irreechaa jala bultii ayyaana Irreechaati. Waa'ee isarratti mee maal jechuudha? Ayyaana Irreechaa ka'anii karaa lameenuu karaa abbaas karaa haadhaas ani warra qaalluti. Kanaafuu baay'een jaalladha. Aadaa Oromooti. Aadaa Oromoo keessaa aadaa isa guddaadha. Ittiin boona. Bara baraan nan dhaqa as Washington DC keessatti bara baraan hin kabajna. Warra eebbisuu keessaa tokko waan ayyuudhaan eebbisa. Kanaaf amma eebbaan nuti uftaga itti qophaa'an jedha har'allee xinnoo ishee eebbaadhaa fi inni garuu itti qophoofnee kuni Islaaman jedhu Kiristaanan jedhu waaqeffataan jedhu warra kaan jedhu akka Oromootti walitti dhufnee kabajuutu nurra jira. Namni sabni hundu aadaa qaba. Namni aadaa hin qabne sabni aadaa hin qabne hin jiru addunyaa kana keessatti. Nutis addunyaa kana keessa jirra akka Oromootti aadaa kan qabna.
hundumti keenya baaneeti aadaa kana sirna ho'aatiin kabajuutu nurra jiran jedha. Abdiin isa waamicha isin dhiyaachaa jira warra Washington DC dhaayi. Mee amma sirba tokko sirba irreechaa faarsan tokko jira faarsanii namni tokko amma itti ati mee funduratti waan sanitti irratti sirba tokko baasu yaadda? Yaanni numa jira. Injira. Yaanni numa jira ka Rabbi wajjin irratti mu wajjanna. Inuma nabamu. Abdii akka natti himtetti amma asirii haaraa tokko baasuudhaa fi mee sidii ati amma baasuudhaaf deemtu kana keessaa ummata Oromooti qabsoodha. Ummata hawaasa Oromooti waan tokko fida jettee kan yaaddu fi haffaarsitu waan jedhee sitti mul'atu meenatti waan kana keessaa. Sirbitoota Oromoo akkuma hundumti keenya beeknu hanga ammatti boruusin ta'a amma nuti dhannee bilisummaa argannutti sirba qabsoo sirbuun keenya inuma waanuma noolledha. CD kiyya keessaa isa duraarrattis sirba sadan tokko akkas sirbeera. Isa amma sirbuu kanarrattis sirboota gara 3-4 ka ta'u waa'ee dammaqsina sabaa fi waa'ee tokkummaa of keessaa qaba jechuudha. Kana keessaa sagaleedhaan yoonsi. Miidhagina akkasuma waa gaariidha. Sagaluma jedhi meeshaa walduraa amma daawwannoon keenyas ta'ee uummanni keenyas waa tokko mee argatu akka amma siidiin ba'utti. Amma sirba tokko kan inni baay'ee jaalladhu achi keessaa kan jiru tokko. Utaalee kaafardiko lookoo kutee garmaame lookoo kutee garmaame irraan oliin boru bada gaafa lammii wal waame dhaame gaafa qomoo wal waame dabeessi lolan beeku bakka lolaan geessini irrim godhi asham godhi gootako lubbuu busaana jeeftuuf lammii keerraan eessini irrim godhi asham godhi gootako lubbu rabbuma tuume dirmadhu lammii keeti irrim godhi asham godhi gootako gaafa roorroo namaa ta'eef isuma tabdii keeti irrim godhi asham godhi gootako alagaa gaafa kolfaa lammii gaafa rakkina abbaara dabartuuf maqaan dabarree maa wal darbina lakkii maa wal shakkina lakkii mee lakkii maa wal rakkina lakkii maa wal shakkina jedha kun. Maal wal shakkina jenna waa guddaadhaarraa as galatoomii ka amma sidii kee eeggachuudhaaf randura jira jechaadha. Galatoomii ka Abdii. Mee maayirratti waan ati hafe jettee waan ibsuu barbaadu waan uummanni Oromoo akka beeku barbaadde waan hafe jettee dubbattoo qabaattee. Wanta hafe kanaan jedhu dhugaa dubbachuudhaaf hin jiru. Gaaffiinii fi deebiin kun kaayyoon isaa waa'ee adeemsa kootii irraan kan ka'e natti fakkaata. Garuma sanitti deebiseen sagantaa kanas cufuu yoo ta'e akkasitti cufna. Adeemsa kootiif ani sababa kanaaf ta'e faamilii kooti warra koo laalchuun dhaqee wantan biyya dhaqee biizinasas ta'e yookiin immoo wanta ofii kootiif wanta ani godhe qabu kun homaa wanta saba kiyyaarraa wanta dhoksuun qabu ma yoo deemu barbaade deeman deema jedhee kanaafu homaa kan anda finjuru waa tokko yeroon biyya ture sana ijoollee kataban ijoollee muuziqaa hojjetan wajjin walitti dhufee sirboota gaggaarii baay'ee hojii kiyya kan lammaffaatiif jechuudha sassaabee dhufee advantage tokko fudhattee hojii lammaffaa irratti bobba'an jira sirboota gaggaarii fidee dhufee jira so yoo rabbi jedhee waggaa har'aatti Toronto agarra jechaadha yoo rabbi jedhee kubbaa miilaa Toronto mati barana akkasii as tola agarra jechaadha akkamii waa'ee TV Oromiyaa magaalaa Toronto kanarratti akka waa'ee kanaan dhugaa dubbachuudhaaf baay'een jaaladhe yeroo baay'ee nani
gadaa.com kana nan laala sagantaa keessanis nan laala wanti fooyya'uu qabu inuma jira baay'ee jira perfect miti garuu calqabni isaa baay'ee namatti tola kanaafuu itti jabaadhaa namoota maybe ogumsa miidiyaa irratti warri qaban yoo jiraatan isaa wajjin kasgonna amma akkasii chaadoo ngoonaa jirra akkasitti yoo hojjetame wanta gaarii dhufa ammoo ishuudhuma akkasii kana amma namni tokko sabni tokko hattuu siin qabaa doktara siin qabaa wanta hunda keessa hin qaba namni saba keessaa namni balleessu hin jira namni kee yeroo balleessu calluma jettee alalatti haasa'u maalii otoo hin ta'in miidiyaan akka TV Oromiyaa kana miidiyoonni baay'ee kan gadaarrattis wanta baay'eerattis kataban kuni wanta controversial wanta clear ta'u tokko baasaniit sabni akka dhaga'u jetteedhaan wanti baay'ee baduu danda'a sigalee ani amma qokkee uummanni akkas ta'eera kana booddee sirba nan dhaabaa yookiin immoo biyyatti galee waa hojjedha jedhee yoon galee akkuma jedhe akka nama tokkotti calluma jedhee jiraachuu nan danda'a garuu sabni keenya wanta baay'ee dhawaa wanta yoo akkas ta'e kanaafuu hojii gaarii hojjechaa jirtu jabaadha. TV Oromiyaa magaalaa Torontoo Abdii Nuressaadhaan baay'ee galatoomfannaa amma qophii keenyas nu hordofuu keessaniif baay'ee isin galatooma guddaa isin gaafannaa baga ayyaana irreechaa jala bultii ayyaana irreechaatiin isin ga'e jenna qophii keenyas murra xumurra hedduu galatooma.